bakka jirtan maratti nageenyi isin haa dhaqqabu hordoftoota keenya miidiyaa keessa waliif TV irraa oduu isaatii kanaa kan isin himaa jiru an Uudii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduutti dabarra. Tajaajilli communication mootummaadhaa gaheen miidiyaadhaa wayita filannoo kanatti baay'ee olaanaadha jedhe. Tajaajilli communication mootummaadhaa adeemsaawwan murteessoo biyyoolessaa kanneen akka filannoo keessatti gaheen miidiyaadhaa akkaan olaanaa ta'uu ibseeti jira. Adeemsa murteessoo biyyoolessaa kanneen akka filannoo keessatti gaheen miidiyaalee baay'ee olaanaa ta'uu isaa ministeerri tajaajila communication mootummaa Naataalam Mallas himaniiti jiru. Tajaajilli oduu Itoophiyaatii fi abbaan taayitaa dhaabbilee siviiliidhaa milkaa'ina filannoo dimokiraatawaa ta'eef gaheen miidiyaadhaa akkaan murteessaa ta'uun ibsameeti jira. Walga'iin dhimma filannootii fi gaheen miidiyaa irratti fuulleeffate magaalaa Adaamaatitti qopheeffamuudhaanis geggeeffamaati jira. Adde Naataalam akka ibsanitti miidiyaalee waliigalaa adde Naataalam akka ibsanitti miidiyaaleen waliigaltee fi hubannoo biyyoolessummaa uumuu keessatti dammaqinsa siyaasaa lammiilee dabaluudhaaf sirna itti gaafatamummaa qabu ijaaruu keessatti humna guddaa akka qabu ta'uudhas ibsiteeti jirti. Guyyoota filannoo hafan kanneen keessatti miidiyaaleen uummataa odeeffannoo sirriidhaan oomishuudhaan itti gaafatamummaa isaanii akka ba'uu qabanis dhaamsi jabaan dabareeti jira. Hoogganaan tajaajila oduu Itoophiyaa obbo Seif Darribeedha gama isaaniitiin filannoon waliigalaa torbaffaan duratti hawaasa qopheessuudhaa fi dammaqsuudhaaf hojiileen tarsiimoo hedduun hojjetamaa turuudhaa fi waltajjiin marii kunis qaama qophii taasifamaa jiru akka ta'e ibsaniiti jiru. Itoophiyaan filannoo waliigalaa torbaffaa isiidha guyyoota muraasa booda yeroo torbaan lama caalle keessatti kan geggeeffattu taasifamee jira. Yeroo filannoon geggeeffamutti intarneetiin rakkoo akka hin godhanne gaafatameeti jira. Itoophiyaatti yeroo filannoon geggeeffamu intarneetiin akka hin cufamne gamtaan Afrikaatii fi dhaabbileen biroo yaada isaanii dhiyeessaniiti jiru. Yeroo filannoon Yugaandaatii fi Taanzaaniyaa geggeeffamaa turetti intarneetii irratti daangaan darbamuudhaa fi intarneetni cufamuudhaan wal qabate yaanni kun Itoophiyaadhaaf kan ka'e ta'uunis ibsameeti jira. Filannoo Itoophiyaa irrattis akka filannoo Yugaandaatii fi filannoo Taanzaaniyaadhaatti rakkoon intarneetiidhaa akka mudanne gamtaan Afrikaa dabalatee dhaabbileen kanneen biroo yaada isaanii dhiyeessaniiti jiru. Gamtaan Afrikaa filannoo kana ilaaluudhaaf qophii gahaa taasisuu isaa kan himee jiru yeroo ta'u murtee boordii filannoo eeggachaa akka jirus dhagahameeti jira. Kun kan jaame immoo marii mirga dijitaalaa irratti gamtaan dhaabbilee mirga namooma Itoophiyaadhaa dhaabbata miti mootummaadhaa Paradigm Initiative wajjin ta'uudhaan caamsaa 10 bara 2018 qopheessee irratti akka ta'e ifoomeeti jira. Mariin hoteela Radisson Blu keessatti geggeeffame irratti ammoo bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa bulchiinsa nageenya neetworkii odeeffannoo Itoo Telekom Safaariikoom Itoophiyaa dhaabbilee fi waldaalee biroon irratti hirmaataniiti jiru. Daarektarri gamtaa dhaabbilee mirga namooma Itoophiyaa kan ta'an obbo Masuud Gabayyoodha akka jedhanitti yeroo filannootti odeeffannoon baay'inaan waan argamaniif akkasumas ammoo odeeffannoowwan wal jijjiiruudhaaf intarneetni qulqullina olaanaa qabu ni barbaachisa jechuudhaan ibsaniiti jiru. Intarneetii qulqullina qabu argachuun filannoo amansiisaa taasisuu qofa osoo hin taane mirga lammiileen bilisummaa yaada fi ibsachuu akka eeguu ta'es ibsameeti jira. Intarneetii qulqullina qabu kennuu bira dabree ammoo odeeffannoo dogongoraatii fi sobaa to'achuudhaaf furmaata barbaaduun barbaachisaa ta'uudhas obbo Masuud ibsaniiti jiru. Dabalataanis filannoo biyyoolessaa marsaa jaffaa irratti naannoo tokko tokkotti addaan cituun intarneetii akka mudate yaadachuudhaan filannoon biyyoolessaa marsaan torbaffaan ji'a kana keessa geggeeffamuuf jiru keessatti ammoo rakkoon wal fakkaataan akka deebi'ee hin mul'anne dubbataniiti jiru. Gamtaan dhaabbilee hawaasa siviilii Itoophiyaatii fi itti gaafatamaan hordoffii miidiyaa fi hirmaata marii kanaa kataan Nawaab Abubakar ammoo gama isaaniitiin yeroo filannoodhaatti lammiileen odeeffannoo gahaa fi sirrii ta'e akka argataniif intarneetiin barbaachisaa ta'uu ibsaniiti jiru. Marii kana irratti gamtaa Afrikaatti bakka bu'aan kan ta'an obbo Dammaqaa Tasfaayeedha yoo ta'an gamtaa Afrikaa ji'a 4 dura adeemsa filannoo
filannoo duraa irratti xiinxala geggeessee akka tures ibsaniitti jiru. Gamtichi bu'aa qabeessummaa filannoo ilaalchise qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin karaa garee kanaatiin mari'achuu isaatis ibseeti jira. Dabalataan gamtaan Afrikaa yeroo filannoo Yugandaatii fi Taanzaaniyaa rakkoon intarneetii akka mudatee ture ibsuudhaan Itoophiyaa keessattis akka hin mudanneef qooda fudhattoota wajjin marii gahaa taasisee jiraachuu isaa obbo Dammaqaan ibsaniitti jiru. Oomishaalee tamboo seeraan alaa dhabamsiisuuf sananni qophaa'e akka ragga'uuf ministeera dhimma alaatiif ergamuun isaa ibsameeti jira. Abbaan taayitaa nyaataa fi qoricha Itoophiyaadhaa pirootokoolii biyyoolessa Itoophiyaa keessatti oomishaalee tamboo seeraan alaa ittisuu fi dhabamsiisuudhaaf sanada qophaa'e ministeera dhimma alaatiif akka ragga'uuf erguu isaa beeksiseeti jira. Dhaabbatichi waggoota dabran keessa to'annoo tamboo seeraan alaa cimsuudhaaf tarsiimoo biyyoolessaa waggaa 8 bocuudhaan imaamata cimaa hojiirra oolchaa akka ture itti aanaan daayirektara olaanaa damee qoricha abbaa taayitaa obbo Siyyum Walduudha ibsaniiti jiru. Milkaa'ina kanaafis naannolee 8 keessatti koreewwan qindoomina tamboo hundeessuudhaan cimsuuf hojiin hojjetamaa jiraachuu eeruudhaan itti aanaan daayirektara olaanaa kun amma bu'uura seeraa daran cimsuu fi qabiyyee idil addunyaa akka qabaatuuf pirootokoolii kana ministeeraaf dabarsuu isaanii ibsaniiti jiru. Atoo Siyyum itti dabaluudhaanis ammoo adeemsi to'annoo oomishaalee seeraan alaa osoo hin argamin tarkaanfiin fudhatamuudhaaf buqqisuun abbaa taayitichaa poolisii federaalaa koomishinii gumrukaa inspeekshinii naannootii fi qaamolee nageenyaa wajjin ta'uudhaan kan raawwatamu ta'uu isaa dubbataniiti jiru. Keessattuu oomishni tamboo seeraan alaa gabaa seene fayyaa lammiilee akka hin miineef aangoo kana jalatti buufataawwan sakatta'insaa daangaa seensaatii fi ba'uu 15 irratti hojiin to'annoo waloo hojjetamaa jiraachuudhas ibsameeti jira. Itti aanaan daayirekteerii muummichaa sadarkaa federaalatti bu'uura imaammataa fi seeraa qopheessuudhaan naannolee labsiin moodeelaa baasuu fi hojiirra oolchuuf deeggarsa teeknikaatii fi faayinaansii kan taasisu ta'uu isaa ibseeti jira. Suudaanitti doolaarri biliyoonni 3 qisaasameeti jira jedhame. Sababa wal waraansa biyya keessaatiin Suudaan bu'uuraalee humna ibsaa doolaara biliyoona 3tti tilmaamamu dhabuu isii ibsiteeti jirti. Erga waraanni biyya keessaa Suudaan keessatti jalqabe bu'uuraaleen humna ibsaa doolaara biliyoona 3tti tilmaamaman barbadaa'anii jiru jechuudhaan miidiyaaleen biyyattiitii fi miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaniiti jiru. Akka ibsi sagantaa misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii baasetti yoo ta'e waldhabdee kanaan warshaaleen humna elektirikiitii fi sararoonni daddabarsoo biyyattii barbadaa'uu isaaniitiin dhaabbileen warshaalee fi manneen jireenyaa garaagaraa madda annisaa filannoo kan akka annisaa aduutti akka gargaaraman dirqisiiseeti jira jechuudhaan ibseeti jira. Suudaan Tribune gabaasa dhaabbatichaa wabeeffachuudhaan gabaasetti dhiyeessiin humna ibsaa haalaan gadi bu'uu isaatiin gatiin oomishaalee boba'aa biyyattii keessatti haala hin eeggamneen daballii agarsiisee jiraachuudhas ifoomseeti jira. Raashiyaa fi Chaayinaan ittisa misaayil Ameerikaa Golden Dome balaaleffataniiti jiru. Chaayinaa fi Raashiyaan ibsa waliin baasaniin sirna ittisa qilleensaa Ameerikaadhaa kan misaayilaa Tiraamp hojiirra oolchuuf jiru Golden Dome kan jedhamu balaaleffataniiti jiru. Piroojeektiin teekinooloojii humna ittisa USA hojjechuuf karoorfatte kun yaanni isaa kan Israa'el Iron Dome jedhamurraa kan fudhatames jedhameeti jira. Jalqaba maqaa Ameerikaan Iron Dome jedhamuun kan eegalamee ture yeroo ta'u amma maqaan isaa immoo gara Golden Dometti fooyyeeti jiras jedhameeti jira. Teekinooloojiin waraanaa kun haleellaa misaayilota fageenya dheeraa saffisa guddaan imalanii fi fageenya gabaabarratti balaa qaqqabsiisan kan to'atuu fi haleellas kan raawwatudha jedhameeti jira. Ibsi waloo Chaayinaa fi Raashiyaan teekinooloojii akkanaa kan hariiroo dippiloomaasii addunyaa balaaf saaxilu jechuudhaan Beijing irraa pirezidaantii Puutinii fi pirezidaantii Xi Jinping wajjin kan ilaalchisuudhaan ammoo masaraan Ovaal hanga ammatti deebisaa osoon kanneen jira. Hawaa keessatti waraanni akka jiraatu godhuudha danda'a kan jaan biyyoonni lameen hawaan keenya immoo iddoo waraanaa akka ta'uu fi meeshaalee waraanaan akka dhuunfatamu kan taasisus jechuudhaan Chaayinaadhaa fi Raashiyaan humna ittisa qilleensaa Ameerikaan hojiirra oolfachuudhaaf deemtu kana komataniiti jiru.
kun ammoo qajeelfama addunyaadha hawaan haala nagaa qabeessa ta'een waloon fayyadamuu ja'uun faallaadhas jechuudhaan pirezidaanti Puutinii fi pirezidaanti Xi Jinping Beijing irraa sirna ittisa misaayila Ameerikaa Golden Dome balaaleffataniiti jiru. Ameerikaa fi Israa'el pirezidaantii duraanii Iraan hoggansa biyyattii taasisuuf carraaqaati turan jaame. Ameerikaa fi Iraan pirezidaantii duraanii Iraan Mohammad Ahmadinejad hoggansa biyyattii taasisuuf carraaqii godhaa akka turan ta'uun isaanii saaxilameeti jira. Ameerikaa fi Israa'el yeroo Iraan irratti jalqaba haleellaa banan pirezidaantii duraanii Iraan hidhaa dhaabbiitirra jiru Mohammad Ahmadinejad gadhiisisuu fi jijjiirama mootummaa fiduudhaaf kan kaayyeeffate jechuudhaan gaazexaan Ameerikaadhaan New York Times gabaasa dhimmicha irratti baaseen ifoomseeti jira. Akka gaazexaan kun jedhutti yoo ta'e haleellaa marsaa duraa Israa'el hordofee hoggantoonni olaanoon Iraan eega galaafataman booda pirezidaantiin Ameerikaa ifatti hoggansa biyyattiidha namuma Iraan Teheraan keessa jiru keessa muuduudhaaf yaada qabna jechuudhaan yerootti miidiyaarraan dubbatanii turuun isaanii yaadatamu yeroo ta'u namni Ameerikaa fi Israa'el waloodhaan dho'isaan qaadhimatanii gama aangoo kooraa siyaasaa Teheraanitti fiduudhaaf yaalan kun pirezidaantii biyya warra Pershiyaadhaa akka duraanii Mohammad Ahmadinejad ta'uu isaa bira gahameeti jira jechuudhaan New York Times gabaaseeti jira. Haleellaa bal'inaan Teheraan irratti geggeessaniin miidhaa hamaa dhaqqabsiisanii ka jiran yeroo ta'u qondaalonni Ameerikaatii fi qondaalonni Israa'el Mohammad Ahmadinejad gara aangootti fidurra ka dabre ammoo haleellaa mana jireenya isaatirratti kallattiin raawwachuunis yerootti Teheraan irraa dhagahameeti jira. Pirezidaantiin duraanii biyya warra Pershiyaa kun ammoo eega haleellaan mana isaatirratti raawwatame hiriira irratti gaaf tokko argame ka ture ta'us san booda ammoo to'annoo seeraa jala jiramoo hidhaa dhaabbii jala jiramoo bilisaan mootummaa Iraanii wajjiin sosso'aa jira ka jedhu beekamuu baatus ammoo pirezidaantiin duraanii kun hidhaa dhaabbiitirraa gadhiisisuudhaaf jecha Ameerikaa fi Israa'el mana isaa haleeluudha himanii turan. Eega waraanni jalqabe ji'oota 3 dabraniif Mohammad Ahmadinejad haleellaa kana miidhaan irra geessite haala keessa jiru ifaan ifatti wanni beekamen jiru garuu immoo Ameerikaadhaa fi Israa'el Mohammad Ahmadinejad qaadhimatanii jiraachuun isaanii dhagahamee wayita jiru kanatti pirezidaantiin duraanii ka Iraan kun ammoo yaada Ameerikaatii fi Israa'el kana akka irraa quban qabne Teheraan irraa oduun qalloon baatu ni ifoomsiti. Egaan hordoftoota keenya miidiyaa keessan irraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinii dhiyaanne kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee fi qophiileen waliif TV kaafanitti uffatanii nagaan naa tura.